Tole harka fuuni akkam jirtu kuni qubeetutorialidha. Video kana keessatti barnoota biology kutaa 9ffaa unit 2 part 3 ilaalla. Kuni kitaaba old curriculum irratti hundaa'ee kan qophaa'edha. Barattoota qormaata intransiitiif qophaa'aa jiraniif jechuudha. So part 3 keessatti cell and its environment, cellii fi naannawa isaa ilaalla. Part tokkoffaa keessatti waa'ee microscopy fi waa'ee cellii ilaallee jirra. Amma immoo cellii fi environmentii kan laallu ta'a. Cell and its environment yoo jennu hiikkaan isaa waan biraatii miti. Celliin ni jiraata. Cell membrane ni jira. Wanti cell membrane gara keessa argamu celliidha jechuudha. Environmentii cellii jechuun immoo cell membrane alatti waan argamu. Kanaaf bakka kanatti maal haasofna jechuudha. Wantoota cell irraa gara alaa bahanii fi wantoota cell irraa alarraa gara keessaa seenan haala kamiin deemu, sochii haala kamiin taasisu ka jedhu san bal'inaan kan laallu ta'a. Akkasumas gaafilee qormaata biyyoolessaa kan bara garagaraa mata duree kana wal qabatanii dhufanis bal'inaan ka hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf kallattiimaan gara barnootaatti haasofnu. The cell and its environments. Cells need to take in substances such as oxygen and glucose. Celliin tokko jiraachuudhaaf dirqama wantoota akka oksijiinii, glukoosii gara keessaatti fudhachuutu irra jiraata. And to get rid of waste products and chemicals that needed elsewhere in body. Kanaan dabalatattis celliin tokko eega soorata ka ofitti fudhatu ta'e, glukoosii fudhatee, oksijiinii akka fudhatu ta'e, glukoosii san gubee yookaan respire godhee xuraawaa oomishuu qaba jechuudha. Enerjii irraa argata, akkasuma xuraawaa akka carbon dioxide faa gallakkisa. Carbon dioxide seelii keessatti uumamu sun xuraawaawwan akka carbon dioxide fi urea seel irraa gara alaa bahuu qabu. Alright? Kanaaf cell in its environment yoo jennu kanarra haasawaa jirra jechuudha. Waan alarraa gara seelii seenuu qabuu fi waan seelii keessaa gara alaatti bahuu qabu. Dissolved substances can move into and out of cell across the cell membrane by passive transport or active transport. Wantoonni bulbulaman kunniin dhangala'aa seelii keessatti yookaan dhangala'aa environmentii keessatti wantoonni bulbulamanii jiran seelii keessaa gara alaa bahuu fi seelii irraa gara keessaa seenuudhaaf mala lama fayyadamuu danda'u. Processii lamatu jira. Passive transport ka jennuunii fi active transport ka jennuuntu jira. Passive transport fi active transport. Fakkeenya isin haa kennu. Passive yoo jennu energy takkan barbaachisu. Moleculiin tokko cell irraa gara alaatti bahuuf yookaan alarraa gara keessaa seenuudhaaf passive transportiidhaan deema yoo ta'e energy isa barbaachisu. Yoo active transportiin ka deemu ta'e garuu energy isa barbaachisa. Maaliif akka ta'e gara boodaatti isinitti hima. Fakkeenya isin haa kennu. Fakkeenyaaf gommaa tiraaktaraa tokko guddaadha miti gommaan isaa. Lafa ol ka'aa wayiitirra dhaabannee lafa akka gaaraa wayiitirra dhaabannee tulluu wayiitirra osoo gadi lakkifne ufuma isaatiin kokolaatee ni bu'aa jechuudha. Potential energy isaa san fayyadamee ni deema. Wanti nu apply goonu ka biraa hin jiraatu jechuudha. Humni nu irratti apply goonu hin jiraatu. Dhiibuu san malee. Garuu faallaa sanii yaadame osoo gommaa tiraaktaraa san lafa ol ka'aa wayiitirra yookaan tulluu wayiitirra baasuu barbaanne maal nu barbaachisa? Energy annisaa nu barbaachisa jechuudha. Ciniinnanne dhiibuu qabna jechuudha. Alright? Kanaaf passive yoo jennu energy hin barbaadu jechuudha. Active transport yoo jennu garuu energy barbaada. Sun maaliif ka jedhu ilaalla. Fakkeenyi passive transportii diffusionii fi osmosisidha. Boqonnaa kana jalatti yookaan mata duree kana jalatti bal'inaan ka laallu waa'ee diffusionii fi osmosisiiti. Keessattuu immoo waa'ee osmosisiiti irratti xiyyeeffannee ilaalla. Qormaanni yeroo baay'ee osmosis irraa baha waan ta'eef. Some important terms. Waa'ee kana, waa'ee mata duree kana osoo hin haasawin dura termiiwwan beekuu qabdan. Jechoota tokko tokko laaltanii adda baafachuu han qabdantu jira. Waan kana akka hubattaniif akka isin fayyaduuf jechuudha. Ka jalqaba concentration yoo jedhamu. Irra deddeebiidhaan from higher concentration to lower concentration, from lower concentration to higher concentration jedhama miti. San beekuun nurra jiraata. Concentration is a way of measuring how much or how many particles of a substance is in one place. Concentration jechuun baay'ina mul'isa jechuudha waan biraatii miti. Substancein tokko yookaan wanti tokko baay'inni isaa hagami bakka tokkotti kan inni argamu. Fakkeenyaaf high concentration yoo jenne baay'inni waan tokko guddaadha jechuudha naannoo sanitti.
bakka akkanaatitti bakka A jedhamutti concentrationiin particle low dha yookaan xiqqaadha yoo jennu baay'inni isaa xiqqaadha jechuudha. Concentrationiin baay'ina ibsaadha. So yoo akkas ta'e concentration gradient wanti jedhamu kun maaliin hiikaan isaa? Concentration gradient jechuun difference in concentration between two areas. Garaagarummaa concentrationii area lama jidduu jiru. Fakkeenyaaf as biratti sarara kana haa kaafnu. Sarara kanaan gara bitaatti particle 10tu jira haa jennu yookaan molecule 10tu jira. Sarara kana gara mirgaatitti immoo molecule 8tu jira. Garaagarummaan jidduu isaanii jiru meeqa? 2. Kanaaf concentration gradient jechuun kana. Garaagarummaa baay'ina place lama jidduu area lama jidduu jiru concentration gradient jedhama. Alright? So itti aansanii ammas waanuma kanaa wal qabatutu jira. Mata duree kana jalatti wanta baay'inaan haasa'amu jechuudha. Along concentration gradient yoo jedhame hiikaan isaa maali? Along concentration gradient jechuun movement of substance from a place of higher concentration to a place of lower concentration. Substancein tokko bakka concentrationii guddaa qaburraa gara concentrationii xiqqaa qabutti yoo kadeemu ta'e sochiin sun yookaan movementiin sun along concentration gradient jedhama jechuudha. Akkuma reef isin jedhe fakkeenyaaf sarara kaafnee as bira moleculein 8 jiraate osoo as bira moleculein 4 jiraate samboon moleculein 2 osoo gara bitaatirraa gara mirgaatti osoo kan deemu ta'e deemsi kun maal jedhama? Along concentration gradient jedhama jechuudha. Bakka concentrationii guddaa qaburraa gara concentrationii xiqqaa qabutti deeme. Alright? Against yoo jennu against concentration gradient yoo jennu immoo faallaa kanaati. Against concentration gradient jechuun movement of a substance from a place of lower concentration to a place of higher concentration jechuudha. Bakka concentrationii xiqqaatti qaburraa gara concentrationii guddaatti deemu jechuudha. Fakkeenyuma reef fudhan ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf sararree as bira molecule 8tu jira, as bira molecule 4tu jira. Molecule 4 tana keessa 2 osoo garana deemte bakka concentrationii xiqqaa qaburraa gara concentrationii guddaatti yoo deemte against jedhama jechuudha. Against concentration gradient jedhama. Kana wanti active fi passive transport adda baasu along movementiin along concentration gradient fi against concentration gradient ta'uu isaati. Passive transport irratti along concentration gradient dha. Substanceewwan bakka concentrationii guddaa itti qaban irraa gara bakka concentrationii xiqqaa itti qabaniitti deemu. Passive irratti. Active transport irratti garuu bakka concentrationii xiqqaa qaban irraa gara concentrationii guddaatti deemu. Saniif energy isaan barbaachisa. Walii galee so amma bal'inaan itti seenuu ni dandeenya. Yoo kun ifa ta'e. So in passive transport substances move along concentration gradient. Passive transport irratti substancein garagaraa along concentration gradient deemu. Concentrationii guddaarraa gara concentrationii xiqqaa deemu. Without expenditure of energy. Energy tokkollee baasuu odoo isaan hin barbaachisin. Akkuma nama goommaa tiraaktaraa tullurra dhaabatee gadi darbeeti jechuudha. In active transport substances move against concentration gradient. Active transport irratti garuu substancein tokko against dha jechuudha inni deema. Against concentration gradient jechuun bakka concentrationii xiqqaa qaburraa gara concentrationii guddaa qabutti deema. With expenditure of energy in the form of ATP. Kana taasisuuf immoo dirqama energy barbaachisa. Akka fakkeenya reef isinii kenneessan jechuudha. Goommaa tiraaktaraa tokko gara tulluu tokkotti ol dhiibuudhaaf energy anniisaa nu barbaachisa. Active transport illee akkasuma jechuudha. Energy inni barbaadu immoo gosa bifa ATPtiin. So, let's continue. Kanaaf passive transport keessaa ka jalqabaa maalidha? Diffusion ilaalla. Diffusion is the net or overall movement of particle from an area of high concentration to an area of lower concentration. Diffusion jechuun particle tokko bakka concentration guddaatti qaban irraa gara concentration xiqqaatti qabanitti yoo kan deeman ta'edha jechuudha. Diffusion is passive. Diffusion in passive. Kana jechuun it takes place along concentration gradient and uses up no energy. Adeemsi isaa along concentration gradient dha, kanaaf energy hin barbaadu jechuudha.
Fakkiin kun amma fakkiin as bira jiru kun diffusionii ibsuudhaaf kan kaayamedha. Particle kana yoo ilaalle gara kanatti gara ol aanu kanatti concentrationin isaanii baay'ee guddaadha. Gara aanu kana immoo hin jiru. Kun cell membraneidha wanti jiddurra jiru. Kanaaf adada yeroon sa'aatiin dabalaa deemuun bakka concentrationii guddaatti qabu kanarraa particleonni kun gara bakka concentrationii xiqqaatti qabanii kanatti diffuse godhaa jiru, deemaa jiru jechuudha. This is an example of diffusion jechuudha. So rate of diffusion, saffisa diffusioniin ittiin gaggeeffamuun saffisa particleonni bakka concentrationii guddaatti qabanirraa gara concentrationii xiqqaa qabaniitti ittiin deemaniin wantoota murteessantu jira. San keessaa ijoon concentration gradient fi temperature. Concentration gradient yoo jennu reef isinitti himti garaagarummaa jidduu isaanii jiru. Baay'ina irratti garaagarummaan jidduu isaanii jiru concentration gradient jedhama. The bigger the difference in concentration, the faster the rate of diffusion will be. Concentration gradient akkaan guddaa yoo ta'e saffisni diffusioniin ittiin gaggeeffamuunis akkasuma dabala. Fakkeenya lamaa fudhannu as biratti. As bira kun cell membraneidha jennu gara bitaatti particlii 8tu jira, gara mirgaatti 4tu jira. Ka lammaffaa bira isaa dhufnu. As biratti gara bitaatti particlii 8, gara mirgaatti particlii 2. Concentration gradient kamtu caala? Ka lammaffaa kana caala jechuudha. 8 irraa 2 yoo dhifne garaagarummaan jidduu isaanii jiru 4. 8 irraa 4 yoo dhifne immoo garaagarummaan jidduu isaanii jiru 4 ta'a. Ka kanaa 6 ta'a dhiifama. Ka jalqaba 8 irraa 2 6, 8 irraa 4 ta'a. Kanaaf concentration gradient ka lammaffaa kana caala jechuudha. Saffisni diffusion illee ka lammaffaa kanarratti irra ol aanaa ta'a. So let's continue. Kanaaf ka lammaffaa immoo temperature. An increase in temperature causes diffusion to take place more rapidly. Temperature yoo ka dabalus ta'e diffusioniinis wajjuma dabala. Kanaaf waa lamatu murteessaadha saffisa diffusionii, concentration gradient fi temperature. Diffusion in living organisms. Diffusionii fakkeenya diffusionii lubbu qabeeyyii keessatti. The following are example of diffusion in our body. Kanneen armaan gadi fakkeenyatu diffusionii qaama keenya keessatti gaggeeffamaniiti. Ka jalqabaa passage of oxygen from air into blood. Deemsa oksijiiniin qilleensa keessaa gara dhiiga keenyaatti taasisu jechuudha. Oksijiinii qilleensa irraa ni fudhannaa gara somba keenyaa ni seensifnaa. Ujummoon dhiigaa maal godha? Dhiiga fidee gara sombaa seensisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun somba yoo ta'e dhiigni somba keessa taree somba keessaan baha. Gaaf kana qilleensi oksijiinii qabatee dhufa. Miti? Qilleensi oksijiinii qabatee yoo dhufu maal ta'a? Oksijiiniin gara dhiigaatti seenaa, kaarboon daayoksaayidiin dhiiga keessaa gara qilleensaa seena jechuudha. Kanaaf kun amma diffusionii. Sababni isaas hammi oksijiinii qilleensa keessa jiruu fi kan dhiiga keenya keessa jiru yoo wal bira qabne hamma oksijiinii qilleensa keessa jirutu caala. Alright, concentrationiin isaa akka qilleensa keessa jiru caala jechuudha. Kanaaf bakka concentrationii guddaa qaburraa gara concentrationii xiqqaatti deeme. Saniif fakkeenya diffusionii jedhame jechuudha. Kabraa immoo end from blood into body cells. Kabraa immoo oksijiiniin qilleensa irraa gara dhiiga keenyaa seene sun ujummoo dhiigaatiin baatamee seelota qaama keenyaa bira ni dhaqa. Eega seelii qaama keenyaa bira dhaqee booda seelonni qaama keenyaa oksijiinii gara keessaa fudhatanii kaarboon daayoksaayiidii gad lakkisu. Miti? Kanaaf hammi oksijiinii dhiiga keenya keessa jiru, dhiiga qulqulleeffamee dhufe san keessa jiru ka seelii sanii oli. Asittis deemsi inni taasisu sun maalidha? Passiveidha jechuudha. Diffusioniidha jechuudha. Fakkeenyi biraa passage of carbon dioxide from body cells into blood. Kabraa immoo deemsa carbon dioxidein seelota qaama keenyaa keessaa gara dhiigaa taasisu. Akkuma reef jenne fakkeenyaaf as biratti kun somba yoo ta'e dhiigni onni irraa gara sombaa dhufa. Dhiigni xuraawaan jechuudha carbon dioxide of keessaa qabu. Achi somba keessatti oksijiiniin itti dabalama, carbon dioxidein irraa gadi lakkifama. Dhiigni oksijiinii qabu kun gara seelota qaama keenyaa dhufa. Alright? Seelota qaama keenyaa kana keessatti oksijiiniin gara seelii seenaa, carbon dioxidein gara dhiigaatti deebi'a jechuudha. Kanaaf as biratti carbon dioxidein dhiiga keenya seelii keenya keessa jiru ka dhiiga keessa jiru sanii ol ta'a jechuudha. Sababni isaas
dhiigni seelii bira dhufe kun asitti qulqullaa'ee laangii keessatti somba keessatti qulqullaa'ee waan dhufeef jechuudha. Kanaaf kunis fakkeenya diffusioniiti. Kabiraan immoo deemsi kaarboon daayoksaayidiin dhiiga keenya keessaa gara alaatti taasisullee onnoodha jechuudha. Diffusioniidha. Sababni isaas hammi kaarboon daayoksaayiidii dhiiga keenya keessa jiru dhiiga xuraawaa baatamee dhufe san keessa jiru konsentrationiin isaa ka environmentii sanii oli jechuudha. So wanta amma asitti dhoofne kun hundi maqaa dhoofne kunniin fakkeenya diffusionii qaama keenya keessa gaggeeffamaniiti. Kabiraan immoo passage of glucose and amino acid from gut into the cell. Mar'imaan keenya keessaa wantoonni bullaa'anii jiran sooranni bullaa'e ka akka glukoosii fi amino acidii gara seelota mar'imaanii sanitti seenuun innis diffusioniidha. Sababni isaas hammi glukoosii gatii keessa jiru sun seelota mar'imaanii san keessa ka jirudha waan caaluuf jechuudha. So because diffusion is a relatively slow process, cells are adapted to make diffusion easier and more rapid. Processing diffusion kun yeroo fudhata. Rapid miti jechuudha. Suuta kan inni gaggeeffamu akkuma reef mul'ifne akkuma fakkii kanarra mul'ifne yeroo fudhata jechuudha. Taayimii fudhata. Rakkoo kana furuudhaaf seelonni maal ta'u adapted ta'u. Diffusionii kana haga danda'aniin saffisa isaa akka dabalaniif structurein isaanii modify ta'an fooyyeffamatu irratti taasifama jechuudha. Ka jalqaba by folding up the membrane of the cell, the membrane of a cell, the area over which by folding up the membrane of a cell of the area over which diffusion can take place is greatly increased, and so the amount of substance moved by the diffusion is also greatly increased. Ka jalqaba foldingii dabaluudhaan foldingii yoo jennu ammas bira yoo ilaalle kun seelota mar'imaan keenya keessa uwwisanii argamanidha jechuudha bakka sooranni itti xuuxamu. Foldingii kan argitan miti microvilli ka jennuun kun amma surface area guddisa. Osoo rogafree lama kaafne tokko akkana jira tokko immoo haala kanaan kaafne. Fageenyi asii haga asii jiru kun kamtu caala? Ka folded ta'e kana immoo kanatu caala. Ka folded ta'e kana caala jechuudha. Surface areaan isaa baay'ee guddata. Haala saniin diffusioniin akka dabalu taasifamaadha. Tissues and organs adaptations that make diffusion take place quickly as possible include adaptationiiwwan tissue garaagaraatii irratti taasifamu. Diffusioniin akka saffisni isaa dabaluuf kan taasifamu jechuudha. Ka jalqaba villi of small intestine. Small intestine irratti villi jiru jechuudha. Kan amma isiniin mul'ise kana foldingii jechuudha. Ka lammaffaa immoo air sac of the lung. Alveoli somba keenya keessa jiru yoo ilaalle baay'ee bal'aadha. Seeliin isaa baay'ee haphiidha jechuudha. Salphumatti akka oksijiinii fi kaarboon daayoksaayidiin exchange ta'uuf taasisa jechuudha sunis. Ka biraa thin flat leaves of plants. Biqiltoota irratti yoo ilaalle immoo baalli isaanii baay'ee haphiidha. Haphii ta'uun isaa sun maaliif fayyada? Gaasiiwwan kaarboon daayoksaaidii fi oksijiinii salphumatti akka exchange ta'uu danda'u akka seenanii fi bahuu danda'an isaan taasisa. So this is all about diffusion. Itti aansinee waa'ee osmosis ilaalla. Diffusion yoo jennu akkuma kana dura jenne particle kamuu ta'uu danda'a jechuudha. Glukoosii ta'uu danda'a, oksijiin, kaarboon daayoksaaid, amino acidii ta'uu danda'a. Deemsa partikiloota kanaati. Osmosis yoo jennu garuu sochii bishaan taasisuudha. Bishaan seelii keessaa gara alaa bahamoo alarraa gara seelii bahaa ka jedhu san osmosisiidhaan ka hubannu. So osmosis is a special type of diffusion where only water moves across partially permeable membrane. Osmosis jechuun deemsa bishaan taasisuudha membrane keessa. Membrane partially permeable ka ta'e. Partially permeable jechuun akkuma kana dura jenne kan substance tokko ka dabarsu gariimoo ka hin dabarsine jechuudha. Filatee ka dabarsu jechuudha. From an area of high concentration of water to an area of low concentration of water. Kanaaf osmosis jechuun diffusion definition isaa diqqoma jijjiiruu jechuudha. Bishaan bakka baay'inaan itti argamurraa bakka baay'inaan itti argamnetti yoo socho'u jechuudha osmosisiin. In osmosis only water moves across partially permeable membrane. Osmosis irratti kan sochii taasisu partikiloota biraa osoo hin taane bishaan qofa.
Amma as biratti ilaala. As bira yoo ilaaltan fakkeenyi kun kan nutti mul'isu kuni membraneidha. Partially permeable membrane. Bishaan qofatu keessa taruu danda'a. Moleculoonni keessa taruu hin danda'an. Alright? Jalqaba irratti ka'ee keessa jiru kun solutioniin kun bishaan baay'ee guddaa qaba. Solute bulbulamaa immoo baay'ee xiqqaa qaba. Ka gara B'tiin jiru kun immoo bishaan isaa baay'ee xiqqaadha. Solute garuu guddaa qaba. Kanaaf bishaan amma eessatti argama baay'inaan? A keessatti argama jechuudha. High concentration ka qabu bishaan as biratti. Low concentration immoo B keessa qaba jechuudha. Kanaaf net movementiin isaa garam ta'a? A irraa gara B yaa'a. Gaaf kan amma as biratti maal ta'eera? Hammi bishaanii B leveliin isaa hin dabalaa, ka'ee immoo gadi hir'ata. Haga concentrationiin jara lamaanii wal qixa ta'utti jechuudha. Kanatu osmosis jedhama. Waa'ee kanas bal'inaan ni ilaalla. Hypertonic solution, hypotonic, isotonic solution kan laallu ta'a. So, san dura garuu waa'ee solutioniiwwanii haasa'uu qabna. Alright? Amma kanu reef laalle, amma fakkeenya kanarra laalle jechuudha. Bishaan baay'inaan asii argama, bishaan hammi isaa as biratti xiqqaadha kan laalledha. Garuu immoo gaafileewwanii fi waan adda addaati irratti bishaanii ni miti jechuudha kan ibsamu. Solutiidhaan ibsama, hamma bulbulamaatiin. So, solutioniin tokko yoo hammi bulbulamaa isaa xiqqaa ta'e, concentration bishaanii isaa guddaa ta'a jechuudha. Hammi bulbulamaa isaa yookaan immoo solute isaa guddaa ta'e immoo hammi bishaanii inni qabu xiqqaa ta'a. Akkasitti jechuudha kan inni ibsamu. Fakkeenyaaf dilute solution kan jennuun. Dilute solution jechuun contains high concentration of water and low concentration of solute. Hammi bishaanii isaa guddaa ta'e, hammi solute yookaan bulbulamaa solutioniin tokko of keessaa qabu xiqqaa yoo ta'e, dilute solution jennaan. Bishaan guddaa akka qabu jechuudha. Concentrated solution kan jennuun immoo contains high concentration of solute and low concentration of water. Hammi solute inni qabu baay'ee guddaa yoo ta'e, concentrated solution jennaan. If the concentration of solution outside of the cell is the same as the concentration of solution inside the cell, it is isotonic jennaan. Fakkeenyaaf seeliin as bira yoo jiraate seeliin tokko seelii saniin alamu dhangala'oo wayiitu jira haa jennu. Concentrationiin solute ka alarra jiruu fi ka seelii keessa jirus wal qixa yoo ta'e, gaaf kana maal jedhama? Isotonic jedhama. Iso jechuun wal fakkaataa jechuudha. Kabira immoo if concentration of solution outside of the cell is higher than the concentration of solution in the cell, it is hypertonic. Seeliin tokko ni jira. Seelii sanitti aanee environmentiin jiru sun hammi solute inni qabu baay'ee guddaadha. Hammi solute inni qabu baay'ee guddaadha kan seeliitti wal bira qabnee ilaallu. Concentration akkanaatiin maal jennaani? Solution akkanaatiin hypertonic. Hyper jechuun maal jechuudha? Irra guddaa jechuudha. Hammi solute inni qabu ka seelii sanirra ka caalu jechuudha. If the concentration of the solution on the outside of the cell membrane is lower than the concentration of solution inside the cell, it is hypotonic. Kabira immoo sadaffaan solutioniin seeliin alatti argamu hammi solute inni qabu baay'ee xiqqaadha. Ka seeliitti wal bira qabnee ilaallu jechuudha concentration isaa. Gaaf kana maal jedhama jechuudha? Solution akkasii hypotonic jedhama. Hypo jechuun xiqqaa jechuudha. Hammi solute inni qabu ka xiqqaa ta'e jechuudha. Kanaaf wanti hubatuu qabdan hypertonic solution yoo jennu hammi bishaanii inni qabu hagamee jechuudha xiqqaadha jechuudha. Hypotonic solution yoo jennu garuu hammi solute inni qabu xiqqaa waan ta'eef hammi bishaanii immoo guddaadha jechuudha. As bira ilaallam. Hypotonic fi hypertonic solutioniin movementii bishaanii akkamitti affect godha ka jedhu san sirriitti ilaalla. So hypertonic solutioniin have higher solute concentration. Hypertonic solutioniin solute concentrationiin isaa ka seelii sanirra ni caala. Amma fakkeenyaaf as biratti fudhadha. Kuni seelii keessa, kuni seeliin ala environmentiidha. Alright? Solutiin waan partikilii xixiqqoo tanniin. Partikiliin tunniin yoo laalle alarratti baay'eedha. Seelii keessatti garuu xiqqoodha. Walii galle seelii keessatti xiqqoodha. Kanaaf solutionii alarraan argamu kun hyper jennaani. Hammi solutii inni qabu baay'ee guddaadha. Wanti as bira hubatuu qabdan hammi bishaanii inni qabu immoo xiqqaadha jechuudha. Faallaa saniitiin hammi bishaanii seelii keessa jiru guddaadha jechuudha. Walii galle. Ka lammaffaa immoo hypotonic solution ka jennuun isa kana jechuudha. Solutioniin kun fakkeenyaaf partikilii xiqqaa qaba.
ka seelii keessa jiru garuu paartikiliin baay'eedha. Walii galle kanaaf hypotonic yoo jennu hammi soliyuutii inni qabu xiqqaadha. Garuu immoo faallaa sanii hammi bishaanii inni qabu maalidha? Guddaadha jechuudha. Hammi bishaanii seelii keessa jiru immoo xiqqaata jechuu gaafsan. Ka sadaffaa isotoonikiidha. Iso jechuun wal fakkaataa the same jechuudha. Concentrationiin soliyuutii kan seeliin alaas kan seelii keessas wal qixa gaaf ta'uudha. Walii galle amma kana hubachuu miti wanti guddaan. Bishaantu gara alaa jiramoo baay'inaan bishaantu gara keessaa jiramoo ka jedhu sana osoo hin taane bishaan garamirraa garamitti yaa'a ka jedhu sana isa beekuun nurra jiraata. Alright? Isa qabachuu qabdu. Amma as biraa dhufnu ayizoo irraa haa jalqabnu ayizotoonikii irraa. Hammi paartikilii seeliin ala jiru concentration isaa jechuudha. Ka seelii ala jiruu fi ka seelii keessa jiru wal qixa. Kanaaf bishaan gara lachuttuu ni deema. Seelii irraa gara alaas ni baha. Alarraa gara seelis ni baha. Wal qixa deema jechuudha. Net movementiin 0 ta'a. Hypertonic solution biraa dhufnu. Hypertonic solution bira yoo dhufnu akkuma jenne wanti sammuu keessanii dhufuu qabu jalqaba irratti hypertonic solution yoo jedhamu soliyuutii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf bishaan xiqqaa qaba jechuudha. Gaaf kana bishaan garamirraa garam yaa'u jechuudha. Seelirraa gara alaa baha. Maaliif? Hammi bishaanii seeliin qabu guddaa waan ta'uuf. Walii galleemi akkas ta'a. Kan hypotonic immoo haalaallu. Hypotonic yoo jedhamu wanti sammuu keessanii dhufuu qabu hypo jechuun xiqqaa jechuudha. Solutioniin sun paartikilii baay'ee xiqqoo ta'e qaba. Kana jechuun bishaan guddaa qabaa jechuudha. Bishaan guddaa yoo qabaate immoo bishaan bakka concentration isaa guddaa ta'e irraa gara concentration xiqqaatti ka deemu qabu mitiire. Solutionicharraa gara seelii deemaa jechuudha. Walii galle akkasi. Yeroo takka irra deebinee revise haa goonu. San booda mala salphaa itti qabatanii nimonikii isinitti hima. So seelii tokko fuunee isotonic solutionii keessa yoo ka kennu ta'e bishaan maal ta'a? Kallattii lachuttuu ni deema jechuudha. Net movementiin 0 ta'a. Hypertonic solutionii keessa yoo kenne hypertonic solutioniin bishaan xiqqaa qaba. Kanaaf bishaan seelirraa gara solutionichaatti yaa'a. Hypotonic solutionii bira yoo dhufne immoo hypotonic solutioniin bishaan guddaa qaba. Soliyuutii xiqqaa qaba malee. Kanaaf bishaan solutionicharraa gara seeliitti seena. Walii galle? So summarize agoon waan amma bal'isee isinii ibse kana sentensii lama qofaan haa xumurru. Wanti nu amma irratti xiyyeeffannu bishaan garam deema ka jedhu irratti jechuudha. Bishaan garam deema. Hyper solution. Kana jechuun seelii hypertonic solutionii keessa yoo kenne bishaan garam yaa'a jechuudha gara solutionichaatti yaa'a. Hyper solution. Seelii tokko yoo hypertonic solutionii keessa kenne bishaan gara solutionii sanitti yaa'a. Hypo cell jennu. Hypo cell. Kana jechuun seelii tokko fuunee hypotonic solutionii keessa yoo kenne bishaan garam yaa'a jechuudha gara seelitti yaa'a. Kanaanis qabachuu ni dandeettu. Hyper solution, hypo cell. Wanti ammas bira kenne kunis isuma ibsa. Wanti fakkii kaan irraa isinii ibse kana laaluu ni dandeettu fi keessanii. Osmosis in animals. Itti aansinee seelota beelladoota keessatti osmosisiin faayidaa akkamii qaba? Miidhaa akkamii hoo fida? Ka jedhu haa laallu. Osmosis is an important way of moving water in and out of cell when needed. Osmosisiin karaa bishaan gara alaa itti bahuu fi ittiin seenuun jechuudha. Seelirraa gara alaa itti bahuu fi ittiin seenuun. If a cell uses up water in its chemical reaction, fakkeenyaaf seeliin tokko chemical reactionii gaggeessee bishaan isa keessa jiru san ni fixate haa jennu yookaan immoo hin xiqqaate. The cytoplasm becomes more concentrated. Cytoplasmiin seelii sanii maal ta'a? Concentrated ta'a. Concentrated ta'a jechuun hammi bishaanii isaa xiqqaate yemmuu soliyuutii isaa dabala jechuudha. The external solution becomes hypotonic. Solutioniin seeliin ala jiru gaaf kana hammi bishaanii inni qabu guddaa ta'a jechuudha. Maaliif? Seeliin bishaan qabu san reactioniidhaan fixee waan jiruuf. And more water will immediately move in by osmosis. San booda bishaan alarraan jiru sun gara seeliitti seena. Haala kanaan seeliin sun bishaan barbaachisu san argata. If the cytoplasm becomes dilute because water is produced during chemical reaction. Akkasuma faallaa kanaatiin immoo chemical reactioniin seelii tokko keessatti gaggeeffame bishaan uume. Chemical reactionii bishaan uumutu gaggeeffame. Bishaan seelii keessa jiru hin dabala. Gaaf bishaan seelii keessa jiru dabalu seeliin sun dilute ta'a jechuudha.
hammi bishaanii inni qabu inni guddaa ta'a, hammi solute inni qabu xiqqaa ta'a. And the external solution becomes hypertonic. Kana ol bira qabnee olaallu bishaanii seelii saniin ala jiru hypertonic ta'a jechuudha. Hammi bishaanii isaa ka seelii sanii gadi ta'a. And water will leave the cell by osmosis. Yoo akkana ta'u immoo bishaan seel irraa gara alaa bahee wal qixxeessa jechuudha concentration isaa san. By the above mechanism the balance of a cell is maintained. Processii kanaan hammi bishaanii seelii keessa jiru akka hin daballee fi akka hin hir'anne taasisa jechuudha osmosisiin. Faayidaa akkanaa qaba. Garuu immoo yoo humnaa ol taru miidhaa inni fidutu jira. Osmosis can also cause some very serious problems in animal cell. Animal cell keessatti rakkoo inni fidu ni jiraata. Fakkeenyaaf, if the solution outside the cell is much more dilute than the cell contents, fakkeenyaaf hammi bishaanii jechuun outside the cell, seeliin ala jiru is much more dilute than the cell content. Hamma bishaanii seelii keessa jiru wajjin wal bira qabnu akkaan dilute yoo ta'e, bishaan hamma humnaa ol yoo qabaate jechuudha seeliin environmentiin seelii sanii, then water will move into the cell by osmosis. Processii osmosisiitiin bishaan environment irraa gara seelii seena, diluting the cytoplasm. San booda cytoplasmii san maal godha? Dilute godha. Achitti hin dhaabatu. Hammi concentration isaa yookaan hammi bishaanii cytoplasmii keessa seeliin ala jiru akkaan guddaa waan ta'eef, the cell will swell and may eventually burst. Seeliin sun bishaan san fudhatee boodarra humna isaatii ol yoo ta'u hin dhoha jechuudha. Kun yoo humnaa ol tareedha. If the solution outside the cell is much more concentrated than the cell content, fakkeenyaaf environment irra solutioniin jiru sun hypertonicidha. Akkaan hypertonicidha. Hammi bishaanii isaa akka malee xiqqaadha haa jennu. Hamma yaadamu gadi. Then water will move out of the cell by osmosis and the cytoplasm will become too concentrated. Bishaan achi keessa jiru sun, bishaan seelii keessa jiru sun hamma bishaanii environment irra jiru san wal qixxeessuudhaaf akka malee seelii keessaa baha. Gaaf kana solutioniin seelii keessa jiru akka malee concentrated ta'a jechuudha. The cell will shiver up or shrink. Gaaf kana seeliin maal ta'a? Hin dhommuqa jechuudha. Humnaa ol yoo ta'u, osmosisiin humnaa ol gaggeeffamu miidhaa akkanaa geessa. Alright? Hypotonic solutionii keessa yoo kenne bishaan humna malee gara seelii seenuudhaan humna isaatii ol jechuudha. Seeliin sun akka dhohu, akka burst ta'u taasisa. Yoo immoo hypertonic solutionii keessa kenne, hypertonic solution jechuun solutionii bishaan xiqqaa qabu. Bishaan seelii irraa gara alaa bahee seeliin sun hin dhommuqa jechuudha. Shrink ta'a. In general, if cell is placed in hypotonic solution, seelii akkaan hypotonic ta'e tokko keessa seelii fuunee yoo kenne maal ta'a? Seeliin sun burst ta'a. Sababni isaas hypotonic solutioniin akkuma jenne bishaan guddaa qaba. Hammi bishaanii sun humna seeliiti ol jechuudha. Gaaf seelii sanitti seenee jedhe seelii san hin dhoosa. And if cell is placed in hypertonic solution, it shrinks. Seelii tokko fuunee hypertonic solutionii keessa yoo kenne immoo maal ta'a? Hin dhommuqa. Hypertonic solutioniin hammi bishaanii isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef, hammi bishaanii xiqqaa ta'e san bakka buusuuf bishaan humna isaatii ol gallakkisa jechuudha seeliin. Gaaf san collapse ta'a yookaan immoo shrink ta'a. Kin as bira laaluu ni dandeettu. Ka jalqabaa kun isotonic solutionii keessa. Red blood cellin gaafa dhiiga keessa jiru solutioniin alarraan jiru isotonicidha. Kanaaf shapein seelii sanii hin jijjiiramu jechuudha. Garuu hypertonic solutionii keessa fuunee osoo kenne yoo maal ta'a? Hypertonic solutionii keessa fuunee yoo kennu seeliin sun hin dhommuqa jechuudha. Bishaan gallakkisuudhaan. Faallaa saniitiin immoo hypotonic solutionii keessa yoo kennu immoo seeliin bishaan akka malee ofii fudhatee maal ta'a? Burst ta'a. Hin dhohaa jechuudha. Osmosis in plants. Seelota biqiltootaa fi seelota beeladootaa keessatti osmosisiin garaagarummaadha kan inni qabu. Sababni isaas plant seeliin seel walii waan qabuuf jechuudha. For plants it is important that the fluid surrounding the cells always be hypotonic. Biqiltoota keessatti bishaan yookaan immoo solutioniin environmentii seelii keessa argamu hypotonicii ta'uu qaba. Kan animaaliyoo isotonicii ta'uu qaba. Yoo isotonicii hin ta'in seelonni yookaan ni dhohu yookaan immoo shrink ta'u. Plantii biratti garuu hypotonic ta'uu qaba environmentii. Maaliif? Bishaan sirriitti seenuu qaba seelota biqiltoota. Biqiltoon tokko sirriitti dhaabatuudhaaf akka hin xoolagneef bishaan sirriitti guutamee
ifamuu qaba jechuudha. This makes water to move into plant cell by osmosis. Gaaf akkas ta'u bishaan gara seelii biqiltootaa seena, making the cytoplasm swell and press against the plant cell wall. Gaaf bishaan akka malee fudhatu cytoplasmiin sirritti addaan bal'ifama. Cytoplasmiin maal godha? Cell wall san dhiiba jechuudha. Jabeenya akka argatu taasisa. The pressure builds up. Dhiibbaa guddaatu uumama bishaan akka malee waan seenuuf. And the cell becomes hard and rigid. Seeliin sun akka malee jabaataa ta'a. This swollen state is called turgor jedhama jechuudha. Turgor jedhama. Gaafa seeliin bishaan sirritti fudhatee dhiita'ee jiru. It keeps the leaves and stems of the plant rigid and firm. Baalaa fi dameen mukaa, dameen biqiltoota akka hin xoolagneef, akka dhaabatuuf danda'ee dhaabatuuf pressure kana akka taasisu jechuudha. As biratti maaliif hin dhoone yoo ka jettan ta'e plant seeliin seel membraniitti aansee seel woolii akka qabu laallee turre. Seel wooliin sun akka hin dhoone taasisa jechuudha. Walii galee fakkeenyaaf fudhannu haa jennuuti afuuffee tokko fudhannee qullame isaa akkanumatti yoo afuufne yeroo muraasaan booda qilleensi humna isaatii ol ta'u hin dhoha. Garuu immoo afuuffee san fuunee gommaa yookaan laastika wayii keessa yoo kenne, laastika wayii keessa kenne fakkeenyaaf komanadaariin ni jira miti. Kan kubbaa ta'uu danda'a. Laastikii wayii keessa kenne yoo afuufne hamma ta'e wayii yoo qilleensa itti seensifne booda san caala dabaluu hin dandeenyu. Dhiibbaa nurra uuma jechuun wanti afuuffee san haguugee argamu sun. Akkasuma plant seelii fi animal seelii illee garaagarummaan isaanii. Plant seeliin seel woolii waan qabuuf burst hin ta'u, hin dhahu jechuudha. Turgor pressure uuma. Turgor pressure kun immoo isaaf baay'ee barbaachisaadha. Eshi, if plant cell is placed in hypertonic solution, faallaa kanaatiin immoo seelii biqiltuu tokko hypertonic solution keessa kennaa jennu. Hypertonic solution jechuun maal jechuudha? Solutionii bishaan baay'ee xiqqaa ta'e qabu. Kanaaf water will leave the cell by osmosis. Bishaan processii osmosisiitiin seelota biqiltuutan gallakkisaa deema. The vacuole shrinks. Vacuole ni dhomoqa bishaan waan keessaa dhumatuuf. And cell becomes much less rigid. Seeliin jabaataa ture sun ni laafa jechuudha. Flaccid ta'a. Jabeenya qabu san, pressure qabu san ni dhaba. If water continues to leave the cell by osmosis, bishaan haala kanaan gallakkisuu yoo itti fufaa deeme, eventually the cytoplasm pulls away from the cell walls and the cell goes into state known as plasmolysis. Jalqaba irratti flaccid ta'a. Bishaan hammi xiqqoon yoo irraa bahee jedhee jechuudha. Bishaan akka malee irraa bahee immoo plasmolysis gaggeeffama jechuudha. Akka malee shrink ta'a. If plant cell is placed in hypotonic solution, water will leave the cell by osmosis and becomes turgid. I mean, if plant cell is placed in hypotonic solution, plant cell yoo hypotonic solution keessa kenne, hypotonic solution jechuun bishaan guddaa qabu jechuudha. Bishaan gara seelii biqiltoota sanitti seenaa and becomes turgid. Seeliin sun turgid ta'a jechuun pressure qabaata, hin dhiitaa jechuudha. The cell doesn't burst. Seeliin maal hin ta'u? Hin dhohu. Sababni isaas because plant cells have cell wall outside the cell membrane. Cell membrane in dabalatatti cell wall waan qabaniif cell wall sun akka hin dhoone isaan taasisa. Kuni fakkeenya isaati jechuudha. Fakkeenyaaf ammas biratti kuni isotonic solution irra yoo dilute solution dha jechuudha kenni keessa kaayame. Hypotonic solution keessa yoo kaayamu akkana turgid ta'eetiin hin ta'a. Hypertonic solution keessa yoo kennu garuu akkana ta'a jechuudha. Jalqaba irratti flaccid ta'a. Vacuole shrink ta'a deema. Yoo bishaan gadi bahu sun seel irraa gara alaa bahu sun itti fufe plasmolysis tu gaggeeffama jechuudha. Jalqaba flaccid dha. Stepin itti aanu plasmolyzed ta'a jechuudha step itti aanu irratti. Itti aansinee gaafii hojjenna. The net movement of water from high concentration of water to low concentration of water through partially permeable membrane is jedha. Bishaan bakka concentration guddaa qaburraa gara concentration xiqqaatti yoo deeme processing kun maal jedhama? Laalaa turre mire? Diffusion, osmosis jedhama. Osmosis jedha. When plant cells get plasmolyzed jedha. Plant cellin plasmolyzed ka ta'e jennu yoo maal ta'e? Yoo bishaan isa keessa jiru gara alaatti yaa'e jechuudha. Surrounding fluid cell is less concentrated than the inside non jedha.
fluidiin seeliin ala jiru sun yoo maal ta'eedha jenna less concentrated yoo ta'eedha. Less concentrated jechuun hammi soliyuutii inni qabu yoo xiqqaa ta'eedha jedha. Kun sirrii miti. Fakkeenyaaf amma kun seeliidha haa jennu, kun immoo environmentii isaati haa jennu. Less concentrated dha jechuun hamma bishaanii guddaa qaba jechuudha. Isinii galee less concentrated jechuun hamma bishaanii guddaa qaba jechuudha environmentiin kun. Yoo environmentiin hamma bishaanii guddaa qabaate immoo bishaan environment irraa gara seelii seenuu qaba. Bishaan environment irraa gara seelii yoo seene seeliin sun turgid ta'a malee plasmolized hin ta'u. Kanaaf een sirrii miti jechuudha. Filannoo sirrii miti. B biraa dhufnu inside okay. The inside pressure increases until no water can enter into the cell. Kunis turgid ta'a nuun jedhaa jira. Pressure seelii keessa jiru dabaluudhaan bishaan akka gara keessaa hin seenne taasisa. Kunillee plasmolysis hin ibsu. Faallaa plasmolysis. Cell becomes hard and turgid. Seeliin hin jabaata, rigid ta'a jedha. Kunillee fakkeenya turgor pressure ti malee plasmolysis miti jechuudha. Deebiin sirriin diita. Vacuole shrinks and the cell becomes less rigid. Vacuoliin walitti summuugama jechuudha. Ni dhommuqa. Seelichi immoo rigidity isaa san ni dhabaadha. Deebiin sirriin diita. Gaafitti aanu. A biology student demonstrated osmosis using onion epidermal cells. Barataan biology tokko maal godhe? Onion seelii fudhate, seelii shunkurtii yookaan muka qullubbii fudhate osmosis mul'isuu barbaade. She focused the epidermal cell on the microscope with a drop of concentrated sucrose solution. Seelota san maalirra keette? Microscope slidii microscope irra keette. Eega slidii microscope irra keette booda concentrated as biratti tana ta'e waan gaafii kanarratti kan murteessaa taate jechuudha. Concentrated sucrose solution. Solutionii sucrose qabu ka concentrated ta'e itti dabalte jechuudha. Kuni maal nutti mul'isaa jira? Seelota san keessa hammi bishaanii jiru ka solutionii sanii ni caalaa jechuudha. Kanaaf bishaan seelota irraa garam ta'a? Garam yaa'a? Gara alaatti yaa'a, gara solutionii saniitti yaa'a jechuudha. After waiting 30 minutes, eega daqiiqaa 30 eegde booda she observed cells and they became jedha. Seeliin sun yoo isaan itti deebitee ilaaltu maal ta'uu qaba? A turgid jedha. Bokkokeetiin sirri jabaachuu qabeedha. B plasmolized shrink ta'uu qaba jedha. Bishaan keessaa gara alaa bahuu qabeedha. C swollen fi turgidiin tokkoma. D no change jedha. Deebiin sirriin maal ta'a? B ta'a. Plasmolized ta'uu qaba. Sababni isaa maaliif? Solutioniin isin itti naqxe sun concentratedidha. Hammi soliyuutii inni qabu guddaadha. Hammi bishaanii inni qabu immoo xiqqaadha jechuudha. Kanaaf bishaan seelota keessaa gara alaa baha, seelonni sun plasmolized ta'uu jechuudha. So kanas xumurree jira. Gaafitti aanu. Turgor pressure and plasmolysis happens in plants when jedha. Biqiltoota keessatti turgor pressure fi plasmolysisiin yoo akkamii gaggeeffama? Bira haa dhufnu. Turgor pressure jechuun maal jechuudha? Yoo seeliin tokko bishaan sirriitti fudhatee ta'uu jechuudha. Mitiire? Maal jedha? The cell and the environment are isotonic. Seelii fi environmentiin isotonic yoo ta'e turgor pressure hin uumamu. Kanaaf sirrii miti. Asuma dhiisuu ni dandeenya. Plasmolysis illee haa cheeggoonu. Environment is hypotonic respectively. Environmentiin hypotonic yoo ta'e jedha. Environmentiin hypotonic yoo ta'e seeliin sun plasmolized ta'uu qaba hin qabu. Turgid ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf sirrii miti. B biraa dhufnu. Excess water enters into the cell jedha. Seeliin tokko turgor pressurein kan qabaatu yoo bishaan hammi guddaa ta'e gara seelii seenedha. Eshi kuni sirriidha. Statementiin jalqaba. Talamaffaa cheek haa goonu. Plasmolysis irratti immoo excess water is lost from the cell. Bishaan hamma ol ta'e seelirraa gara alaatti yoo bahu jedha. Kanaaf biin deebii sirriidha jechuudha. Plasmolysis fi turgor pressure sirriitti nu ibsa. Kaawwanis cheek haa goonu. Akkamitti akka isaan trick nama godhuudhaaf yaalan jechuudha. Si bira yoo dhufnu excess water is lost from the cells. Bishaan humnaa ol seeliin ala yoo bahe turgor pressure uumama jala. Kanaaf sirrii mitiin paartiin jalqaba. Paartii lammaffaa biraa dhufnu. Excess water enters into the cell respectively. Kuni faallaadha jechuudha. Seeliin akka malee bishaan humnaa ol yoo seene plasmolysis uumama. Kanaaf siilleen sirrii miti. Itti aansee D bira yoo dhufnu. The cell is hypotonic jedha. Sirriidha kuni.
Yoo seeliin hypotonic ta'e target pressure dhiifama. Seeliin hypotonic yoo ta'e the cell is hypotonic jechuun bishaan hamma guddaa qaba jechuudha seeliin. Kanaaf bishaan seelii keessa jiru guddaa yoo ta'e gara alaa bahaa seelichi target pressure uumuu hin danda'u plasmolized ta'a jechuudha gaafsan. Statementii lammaffaa yoo ilaalle immoo environment is hypertonic jedha. Environmentiin hypertonic yoo ta'e yaa dhugaadha. Plasmolized ni ta'a seeliin. Garuu immoo statementiin jalqabaa kun akka dhugaa hin taane isa taasise. So the correct answer is B dha jechuudha. B is the correct answer. Gaafii itti aanu. A grade 9 student baratamu kutaa sagaliiti waan kan hundaa ka hojjetu. Okay. A grade 9 student demonstrated the effect of osmosis on plant cells using onion epidermal cells. Kunillee epidermal cell fayyadamee osmosisii mul'isuu barbaade. He put the onion epidermal cell in distilled water for 30 minutes. Mucaan kun immoo akka intala reefii sanii miti jechuudha. Onionii san maal keessa kaa'e? Bishaan keessa kaa'e, bishaan qulqulluu keessa. And then observed it under microscope. Achi microscope jalatti ilaale. The cell he observed became jala. Seeliin inni microscope jala ilaalu sun akkam ta'uu qaba? Maal isinii fakkaata? Fakkeenyaaf seelii fudhatee seelii bishaan keessa kaa'e, bishaan qulqulluu keessa. Hammi bishaanii kamtu caala? Hammi bishaanii kan environment keessa santu caala jechuudha. Bishaan qulqulluu waan ta'eef soliitii of keessaa hin qabu. Kanaaf bishaan environment irraa gara seelii seena. Seeliin sun immoo maal ta'uu qaba? Ka plant seelii waan ta'eef breast hin ta'u, dhoowuu hin danda'u. Onioniin plantiidha. Kanaaf breast ta'a ka jedhu sun sirrii miti. Plasmolized ta'allee sirrii miti. Unchanged illee sirrii miti. Deemin sirrii hin ta'a jechuudha. Turgid ta'a. Dhiifama as biratti gaafii yoo galfamu dogongoraani deemin sirriin ta'a. Turgididha. Seeliin sun turgid ta'a. Gaafii itti aanu haa hojjennu. Gaafii itti aanu. Okay, gaafiin itti aanu maal jedha? Suppose you took a container and divided it into two halves by a membrane which is permeable to water and labeled the two halves A and B. Containerii tokkotu jira. Containerii san permeable membrane dhaan, semi permeable membrane dhaan addaan kutte. Membrane san keessa ka taruu danda'u bishaan qofa jedha. Finally, you added hypertonic solution in A. A kuni A dha, ka garanaa kuni B dha. A keessatti hypertonic solutionii daballe. Hypertonic solution jechuun hamma bishaanii xiqqaa ka qabudha. Hypertonic jechuun solutii baay'ee guddaa ta'e qaba jechuudha. And hypotonic solution in B. B keessatti immoo hypotonicidha. Solutii xiqqaa ka qabu daballe jechuudha. Solutii isaa baay'ee xiqqaadha. Hammi bishaanii isaa immoo guddaa ta'a. What will be the expected result of the experiment? Experimentii kana xumura irratti maal argannaa jedha. Wanti nuti ammas bira ilaaluu qabnu hamma bishaanii kamtu caalaadha. Keessa jirutu caala. Ka B keessa jirutu caala. Kanaaf bishaan eessaa garam yaa'a? B irraa gara Eetti yaa'a. Gaafa bishaan B irraa gara E yaa'u leeveliin bishaanii ka B keessa jiru maal ta'a? Hir'ataa deema. Ka E keessa jiru hoo dabalaa deema jechuudha. Kanaaf salphumatti A remains constant ka jedhu kun sirrii miti. B decreases in sirriidha. Both A and B rise up. Lachuun dabala ka jedhu kun sirrii miti. B rises up illee sirrii miti. Deebiin sirriin B ta'a jechuudha. B is the correct answer. Okay. Gaafii lama nu hafa mata duree kanarra itti aansinee active transportii gubbamarra laallasan. A plant cell has 10% sucrose concentration in its cytoplasm. Plant celliin tokko sucrose concentration in isa 10% dha jedha. If the cell is immersed in 1% sucrose solution jedha. Kuni seeliidha. Seeliin kun hammi sucrose inni qabu percentii 10. Solutioniin seelii kun keessa kaa'ame immoo hammi sucrose inni qabu percentii 1. Kanaaf bishaan guddaa kamtu qaba jechuudha. Seelii kanatu bishaan irra guddaa qaba. Solutioniitu bishaan guddaa irra qaba. Seeliin garuu bishaan xiqqaa qaba. Maaliif sucrose guddaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf plant seeliidha wanti kun wanti isin beekuu qabdan. Bishaan garam yaa'a? Solutionicharraa gara seeliitti yaa'a. Seeliin kun turgid ta'a jechuudha. Breast ta'a ka jedhu kun odoo seelii animaalii ta'e sirriidha. Become turgid. Biin deebii sirriidha. Gaafii itti aanu.
The next question. Potato slices of equal weighted were immersed into 4 different concentration of salt solution. Asbiratti potato da dinnicha jechuudha. Dinnicha bakka walqixa ta'etti dinnicha 4 murree jirra. And solutionii garagaraa keessa kenne. Kana solutionii jalqabaa keessa, kana lammaffaa keessa, sadaffaa, afraffaa. Dinnichi kunni wal fakkaataadha. The solution were 1.5, 1.0, 0.5, 0.1 molars. Concentrationiin isaanii, concentrationiin solutionii ka jalqabaa 1.5. Ka lammaffaa 1. Ka sadaffaa 0.5. Ka xumuraa 0.1. After a day, the potato slices were weighted. Which potato slice weights the least? Kanaaf eega bishaan san keessa tursiifne guyyaa tokkoof tursiifne jechuudha solutioniiwwan san keessa. Muraa dinnichaa san keessa ka ulfaatiin irra guddaa qabaatu kamiinni non jedhaara. As bira wanti beekuu qabnu wanti nu gaafataaru karaa alkallattiitiin ka bishaan guddaa ofii fudhate isa kamiinni non jedhaa jira. Kanaaf amma wanti nu gochuu qabnu solutiinoota afran keessaa ka bishaan guddaa qabu kamiinni ka jedhu ilaalla. Amma fakkeenyaaf ka jalqabaa bira yoo ilaalle concentrationiin isaa 1.5. Fakkeenyaaf sucrose concentration yaa jennu sucrose concentration isaa 1.5 yoo ta'e hammi bishaanii inni qabu ka tokko sanirraa adda gadi ta'a jechuudha. Akkasuma ka tokko sunis ka 0.5 sanirraa hammi bishaanii isaa gadi bu'aa ta'a. Ka 0.1 santu bishaan irra guddaa qaba jechuudha hundarrayyuu. Isinii galee kanaaf kan 0.1 keessa kaa'ame sun dinnichi sun bishaan guddaa ka fudhatu ka argatu isa ta'a. So deebiin sirriin A ta'a jechuudha. A is the correct answer. Waa'ee osmoosisii xumurree jirra. Bakki ijoon boqonnaa kanarraa osmoosisiidha. Itti aansinee active transportii ijumaan irra deemna. Agasmara yeroo irratti hin gubnu. In active transport, substance move from an area of low concentration from area of low concentration to an area of high concentration. Active transport irratti substancein tokko bakka concentrationii xiqqaa qaburraa gara concentrationii guddaatti deema jechuudha. Kana jechuun against concentration gradient jedhamee waamama. Using energy from cellular respiration. Energy isaa fida cellular respiration irraa jechuudha kan itti fayyadamu. Active transport is important because sometimes the substance needed by your body have to be moved against concentration gradient. Active transportiin barbaachisaadha. Yeroo garii amma substance seelii keessatti baay'ee ta'ee argamu. Ka seeliin dabalata barbaadu yoo jiraate fakkeenyaaf dirqama gara seelii seenuu qaba jechuudha. Gara seelii seenuuf immoo active transportiidhaan seena. Example of active transport. Fakkeenyota active transportii. Biqiltoota keessa yoo fudhanne plant roots use active transport to absorb mineral ions from very dilute soil solutions. Mineraalonni biqiltuu keessa jiranii fi hidda biqiltuu keessa jiranii fi mineraaliin biyyee keessa jiru yoo wal bira qabnee ilaalle concentrationiin ka biqiltuu keessaatti caala. Ka biyyee keessaa diluteedha jechuudha. Kanaaf yoo biqiltuun tokko mineral ayanii tokko yoo biyyee keessaa fudhatu bakka concentrationii xiqqaa qaburraa gara concentrationii guddaa qabutti harkisaara. Kanaaf immoo energy isa barbaachisaadha. Ka lammaffaa humans nama keessatti jedha. Glucose is actively transported from the gut and the kidney tubules into blood against concentration gradient. Laal reef glucosii maqaa dhoofnee jirra diffusion irratti jechuudha. Fakkeenyaaf kuni mar'imaa yoo ta'e glucosiin daakame as keessa tara. Kuni seelota maaliiti? Seelota mar'imaaniiti. Hammi glucosii seelii mar'imaanii keessa jiru kan ujummoo mar'imaanii san keessa jiru yoo wal bira qabnee ilaalle ka ujummoo mar'imaanii keessa jiru santu caala. Kanaaf mar'imaanirraa gara seelii sanii seenuuf diffusioniidhaan seena jechuudha glucosiin. Garuu immoo kan gara seelota mar'imaanii seene sun gara dhiigaa seenuu yoo barbaachise concentrationii kamtu caala? Glucosii dhiiga keessa jirutu caala. Kanaaf seelota mar'imaanii sanarraa gara dhiigaa seenuudhaaf dirqama maaliin seena jechuun active transportiidhaan seena. Kana
kabra mangrove plants jedha kunis akkasuma fakkeenyi barbaachisan ka plantii fi ka animaalii kana jechuudha active transport irratti kan biraas hedduu kan dhayaman maqaa dhayaman ni jiru sanniin dubbisuu ni dandeettu. It's not that much high yield. Itti aansee gaafii xumuraa laalla. How do plants absorb mineral ions? Beeladoonni akkamitti mineral ion xuuxuu jedha. Kanaaf deebiin sirriin maal ta'a? By using energy from the plant ta'a jechuudha. Deebiin sirriin biita active transport dha waan fudhataniif energy isaan barbaachisa. Boqonnaan kun asuma irratti xumura. Barattoonni kutaa 12ffaa intiraansiidhaaf qophaa'aa jirtan viidiyoo baayoloojii haala kanaan qophaa'e kutaa 9ffaa old curriculum irraa guutuu isaa akkasuma kutaa 12ffaa new curriculum idhaan kan qophaa'e viidiyoo guutuu fi kan kutaa 10ffaa fi 11ffaa wantoota wal fakkaatan old curriculum fi new curriculum irraa portioniiwwan wal fakkaatan viidiyoo akkanaa isinii qopheessine haala qormaataaf isin qopheessuu danda'uun isinii dhiyeessinee jira karaa telegiraamaatiin seentanii barachuu ni dandeettu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa iskiriin irratti mul'atu kanaan bilbiluu ni dandeettu. Akkasuma karaa telegiraamaa keenya qubee tutorial odeeffannoo guutuu achirraa argachuu ni dandeettu.